Mata duree oduu keenya jalqabaatiin lammiilee Itoophiyaa 47 mootummaa Saawud Arabiyaatiin murteen du'aa itti murtaa'e 36 lubbuun jiran keessaa guyyaa kaleessaa namoonni 2 lubbuun darbuu keessa beektonni himan. Waldaaleen fayyaa Oromiyaa fi Tigraay gaaffilee ogeeyyii fayyaaf deebii hatattamaa akka kennamu gaafatan. Oduu biraatiin baqattoonni Eertiraa 5 naannoo Amaaraatti ji'oota 6 oliif hidhamanii turan gadhiifaman. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu keenya guyyaa irraa keessatti mata dureewwan nama isiniif kaasee fi kan biroo bal'ina isaa dhageessu. Kanaafuu chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan aga dhumaatti na waliin turaa isiniin jechaarraa itti aansuudhaan gara bal'ina oduutti kanan darbu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin lammiileen Itoophiyaa 47 mootummaa Saawud Arabiyaatiin murteen du'aatti murtaa'e 36 lubbuun jiran keessaa guyyaa kaleessaa namoonni 2 akka ajjeefaman murtaa'u namni dhimma kanarratti dhiyeenyaan hordofu OMN itti mijechuudhaan miidiyaan OMN gabaase. Kibba Saawud Arabiyaa godina Naajiraan daangaa Saawudii fi Yaman irratti qabamuudhaan magaalaa Naajiraan manadhaa waliigalaa Sijaanaal Aammii jedhamu keessatti kan hidhaman lammiileen Itoophiyaa 47 murtee du'aa itti murtaa'u himan. Rakkoo siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa, hojii dhabdummaa, hiyyummaa fi dhiittaa mirga namummaa Itoophiyaa keessa jiru baqachuudhaan gara biyyoota galoo galaana Edan kan imalan lammiileen Itoophiyaa jireenyi baqaa dugdatti galuun murtiin du'aa irratti murtaa'u namoonni kun OMN itti himan. Akka gabaasa OMN kanatti miidiyaan OMN bilbila dhoksaatiin namoota achi jiran dubbisuudhaan dallaalonni baala sammuu namaa haadoochu dhoksaa fi dirqamaan baqattoota gara Saawud Arabiyaa imalanitti fe'uun ergaa turanii jedhan. Yeroo isaan daangaa ragaan humnoonni nageenyaa mootummaa Saawud Arabiyaa sakatta'iinsa taasisaniin baqattoota kana yeroo garagaraatti baala sammuu namaa haadoochu waliin qabu jedhan. Baqattoonni kunneen baala sammuu namaa haadoochu baachuu isaaniitu hin beekanii yoo beekan dirqamaan itti fe'amee deemaa jedhamanii jedhan. Sababa kanaan mootummaan Saawudii lammiilee Itoophiyaa yeroo garagaraa baala sammuu namaa haadoochaniin waliin daangaa biyyattii irratti qabe magaalaa Naajiraan keessatti dhuun murtee du'aatti murteessuu ibsan. Lammiilee Itoophiyaa 47 murteen du'aa irratti murtaa'e keessaa 39 dhalattoota Oromoo ta'us namni OMN dubbise tokko OMN himeera jechuudhaan miidiyichi gabaase. Oduu biraatiin Itoophiyaan gamoo abbaa darbii 62 Afrikaa gammoojjii Saaraan gadiitti isa guddaadha jedhame doolaara miliyoona 445 ijaaruuf akka jirtu gaazexaan biyya keessaa Addis Adimaas kan Ispuutikiin gabaase wabeeffachuudhaan barreesse. Gamoo dhaabbanni humna ibsaa Itoophiyaa waajjira muummeessaa godhachuudhaaf ijaaruuf jira jedhame kun kaaree meetira 100,000 fi 97,800 irratti ijaaramas jedhame. Dheerinni isaa immoo meetirii 327.5 kan qabu yoo ta'u gamoo baankii daldala Itoophiyaa abbaa darbii 53 fi meetira 209.5 dheeratu amma Finfinneetti riikeerdii qabatee jiru ni caalaas jedhame. Gamoon kun naannawaa addabaabayii Meeksikoo kutaa bulchiinsa Qiirqos keessatti ijaaramuus akka karoorfames beekame. Diizaayinii fi ijaarsa piroojeektii gamoo guddaa kanaaf caalbaasiin illee addunyaa ba'uusaa immoo gaazexaan Kaapitaal gabaaseera. Baqattoota Eertiraa 5 naannoo Amaaraatti ji'oota 6 oliif hidhamanii turan gadhiifaman. Baqattoonni Eertiraa naannoo Amaaraatti ji'oota 6 fi walakkaa darbanii buufata poolisii magaalaa Daabaat, Daabaraaqii fi Gondar keessatti hidhamanii turan 5 gadhiifamuu isaanii Komishineerri Olaanaa baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii mirkaneesse. Baqattoonni Eertiraa Masarat Gabrasillaasee, Ismaa'eel Ahmadiin, Fissaayee Kidaan, Maaratii Abraa fi Tasfaalem Kaffaayalee kan jedhaman kaampii baqattoota Alama Winci magaalaa Daabaat keessatti argamu keessa onkoloolessa 8 haga 26 bara 2017 gidduutti to'annoo jala ooluun buufataalee godina Gondar Kaabaa, buufata poolisii Daabaat, buufata poolisii Daabaraaqii fi magaalaa Gondaritti ammoo buufata poolisii Arfaffaatti himannaa fi yakka tokko malee ji'oota 6 oliif hidhamanii kan turan yoo ta'u turtii ji'oota 6 fi walakkaa booda gadhiifaman. Amajjii 25 keessa maatiin baqattoota Eertiraa 5 naannoo Amaaraa godina Kaaba Gondar keessatti ji'oota 2 oliif ukkaanfamanii gadhiifamuun birrii haga birrii 500 akka kaffalan dhiibbaan irratti godhamaa akka ture kan himatan yoo ta'u gama biraatiin ammoo dhaabbanni mirga namummaaf falmu Amnesty International ji'oota 3 keessatti qofa lammiileen Eertiraa 600 ol humnaan Itoophiyaarraa gara Eertiraa deebifamuu isaanii eeruudhaan manni maree mirgoota namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii gocha baqattoota Eertiraa humnaan deebisuu kun akka balaaleffatus gaafate. Oduu biraatiin Itoophiyaa fi Somaalilaand dhimma nageenya daangaa irratti marii sadarkaa olaanaa gaggeessan. Itoophiyaa fi Somaalilaandiin marii sadarkaa olaanaa gamlamee nageenya naannichaa cimsuu, tumsa babal'isuu, tattaaffii nageenya waloo daangaa irratti taasifamu cimsuuf kaayyeffate magaalaa daangaa irratti argamtu Gaabilee keessatti gaggeessan.
Mariin kun qondaaltota olaanoo gama lachuutiin kan gaggeeffame yoo ta'u, gama Itoophiyaatiin hoogganaa boobbii raayyaa ittisa biyyaa Meejor Jeneraal Tasfaayee Ayyaalew, ajaja poolisii naannoo Somaalee Jeneraal Abdii Alii Siyaad fi ajajaa ittaanaa Iizibaa Birgaader Jeneraal Fiqaaduun irratti hirmaataniiru. Kanneen Somaalilaand bakka bu'an ammoo ajajaa waraana biyyoolessaa Somaalilaand Birgaader Jeneraal Nimkaam Yuusuf, ajajaa humna poolisii Somaalilaand Birgaader Jeneraal Abdirrahman Abdullaa Yaasanii fi qondaaltota waraanaa fi poolisii olaanoo biroon argamaniiru. Mariin nageenyaa dhimmoota waloo dursi kennamuufii qabu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, kunis hojimata waloo fi tumsa odeeffannoo akkasumas hariiroo daangaa ce'uu cimsuu kan dabalatu ta'uu hoorni dippiloomaat gabaase. Dabalataan jili lamaan nagaa cimsuu fi balaa nageenyaa mudachuu malu ittisuudhaaf tumsi tarsimoo itti fufinsa qabu akka barbaachisu cimsanii kaasan. Biyyoota lamaan gidduutti wal amantaa fi qophii hojii jiru cimsuu walga'iiwwan idilee taasifuun barbaachisaa ta'uu hubannoo waloo irra gaamuun kan beekame yoo ta'u, mariin marsaa itti aanu magaalaa guddoo Somaalilaand Hargeysaatti gaggeessuuf beellamni qabamu gabaasni kun ni mul'isa. Oduu xumuraatiin waldaaleen fayyaa Oromiyaa fi Tigraay gaaffilee ogeeyyii fayyaaf deebii hatattamaa akka kennamu gaafatan. Ogeessonni fayyaa Itoophiyaa keessatti argaman lagannaa hojii erga eegalanii yeroo torbee ce'e kanatti waldaaleen fayyaa naannolee Tigraay fi Oromiyaa gaaffii ogeessonni fayyaa kaasaa jiraniif hatattamaan deebiin akka kennamu gaafatan. Waldaan Haakimoota Tigraay xalayaa caamsaa 18 bara 2025 ministeera fayyaa barreesseen ogeeyyii fayyaa rakkooleen adda addaa mudachaa turuu ibsuudhaan amma garuu rakkoon isaanii humnaa ol ta'aa waan dhufeef sadarkaa biyyaatti gaaffii kaasanii jiru jedhe. Mootummaan gaaffii fi mirga ogeeyyii fayyaatiif xiyyeeffannoo fi deebii barbaachisaa kennuu mannaa naannolee biyyattii tokko tokkotti gaaffii ogeeyyii fayyaa sarbuun tarkaanfii malee fudhachaa jiraachuu waldichi xalayaasaa keessatti beeksise. Waldaan keenya kunneen akka gadhiifamaniif dhiibbaa barbaachisaa akka godhu jechuunis ministeera fayyaaf dhaameera. Rakkoolee mudataniif furmaata barbaadu waldaalee ogummaa fi ogeessota fayyaa hunda gidduutti mariin iftoominaa fi hunda haammate akka taasifamus gaafate. Ogeeyyiin fayyaa miindaa, faayidaa fi kabaja gahaa argachaa jiran kan jedhe xalayaan waldichaa gaaffiin ogeessonni fayyaa amma kaasaa jiran gaaffii kanaan dura dhiyaatee ture ta'uu yaadachiiseera. Haaluma wal fakkaatuun waldaan Hakiimoota Oromiyaa ibsa caamsaa 19 bara 2025 baaseen sirni fayyaa siyaasaa fi dhiibbaa dhaabaarraa bilisa ta'ee haala hawaasaa fi ogeessota fayyaa giddu galeessa godhatee fi yeroo isaa eeggateen akka gurmaa'u dhaamaa turuu isaa ibse. Waldichi ibsa kanaan gaaffilee yeroo ammaa ogeeyyii fayyaatiin ka'aa jiran kan deeggarru ta'uu ibsuun haalli kun hammaatee miidhaa osoo hin geessiin dura marii fi tarkaanfiin akka fudhatamu waamicha dhiyeesse. Ministeerri fayyaa gareewwan maqaa waldaa ogummaatiin gurmaa'anii fi walaban taane akkasumas namoota dhuunfaa walitti qabuudhaan dhimmicha babal'isuuf tattaaffii taasisaa jiru dhaabuu qaba jechuun kan akeekkachiise waldichi ogeessonni fayyaa garee bakka isaan bu'uu fi marii gaggeessu mataa isaaniitiin akka hundeessan gama mootummaan ammoo akka eegumsi godhamuuf dhaame. Itti dabaluudhaanis ogeeyyii fayyaa hidhuun akka dhaabbatu kan gaafate yoo ta'u, ogeeyyii fayyaa hidhaman hatattamaanii fi haalduree tokko malee akka gadhiifaman akkasumas mootummaan garee ogeeyyii fi qaamota dhimmi ilaallatu waliin mari'achuuf yaada furmaataa ifa ta'e dhiyeessuu akka hundeessus gaafate. Akkasumas namoonni dhuunfaa fi miidiyaaleen gaaffii ogeessota fayyaa kana dogoggorsuuf yaalan gocha isaanii irraa akka of qusatan dhaamuudhaan ogeessi fayyaa odeeffannoo miiraa fi qoqqoodinsa namatti fidurraa of fageessuun gaaffii isaa haala miidhaa guddaa hawaasa irratti hin geessisneen dhiyeessuu qaba jechuudhaan hubachiise. Lagannaa hojii gartokkeen eegalame gara guutuutti jijjiiruu waamicha sochii ogeessota fayyaa Itoophiyaa taasise hordofee wiixata caamsaa 19 hospitaalota gurguddoo magaalaa Finfinnee fi kutaalee biyyattii garaagaraatti argaman baay'inaan tajaajila idilee osoo hin kennin akka oolan gabaasuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u malee ministeera fayyaa Dr. Maqidas Dhaabaa turtii miidiyaa EBC waliin taasisaniin ogeeyyii fayyaa buufataalee fayyaa fi hospitaalota keessatti dhukkubsattoota ciisanii yaalamanii fi deddeebi'anii yaalamaniif addaan citiinsa tokko malee tajaajilli kennamaa jiraachuu ibsuudhaan itti dabaluudhaanis ogeessota fayyaa uummata isaanii tajaajilaa jiran hundaaf galata guddaa qabnaa jiran. Haa ta'u malee hospitaalota ogummaa fayyaa barsiisan muraasa keessatti addaan citiinsi tajaajilaa akka mul'ate hubachuu isaanii eeruun rakkoolee sanas doktoroota olaanoo fi narsoota waliin ta'uun tajaajila sana saffisaan jalqabsiisuuf rakkoo kana furuu dandeenyeerra jechuudhaanis dubbatan.